Baga nagaan dhuftanii eessaa dhuftan Waaqayyo maal isiniif godhe? Walisoo irraan dhufee Walisoo. Maal taatan Waaqayyo maal isiniif godhe? matsanii koo irratti eenyuun mul'ate Maaltu? kaansarii. Kaansarii maatsanii. Ishee? Waaqayyoon koo asumatti na fayyisee isin keessanis darbee Waaqayyoon koo natti dubbatee dhuftee asitti fayyita dhugaa baata naan jedhanii naan jettanii. Ishee? Mana kimii dhufeen asitti ji'a 3 kana dhufeen asitti isa inni mul'ate naan jedhan asitti isinis natti dubbatanii san keessa Waaqayyoon koo na fayyise. Fayyitanii re'am? Fayyee. Galateeffadhaan harka walitti butaate. Eessatti akkasiin hin jedhe? Asumatti dhufee. Dhuftanii turtanii? Yeroo sana kaansarii wajjin dhuftan? Abbaa warraa koosii kun obboleettiin koosas jirti. Mee kottumee obboleettii ishee wajjin. Eekoo baay'ee namni isteejirra gaafa dhaabbatu akkaataan inni itti dubbatu muuxannoos barbaada ayyaana waan baay'ee barbaada gaa malee salphaa miti baay'ee kaansarii maatsanii Waaqayyo keessaa dileetu godhee addabaabaayirra dhugaa baatteedhaan ishee dhaabe. Tadaalee geetaalee Yesuus Kiristoos kibira ይገባም። Berkiti afarramoon dhageessu miti? Eessaa fiddan akkamitti fiddan? ጥቁር አንበሳ ደምቴ ወሊሶራ ጥቁር አንበሳ አቺም ማጸንበር ካንሰር እየደምቴ እሺ ጨረሪ ወጋ ለመትቤል ለመኒ እሺ አቺያነት ደወላን አሲ መነነማ ሆስፒታላ ጋፈዴ አስ ጅራይናን አስ ትፍቺሲስ እሺ አባ መናሽ እጅን ፈኒ አስት አቲ ከደቴፊ ዮሚ ጂአ ሰደንከን እሺ ጂአ አርፈፋ ኬስ ጉያ ሮቢቲ እሺ ሚት ሰንበት ሰንበት እሺ achi asitti Waaqayyoon si fayyisaa dhufteet dhugaabatii baata jetteeni cararii fayyadamtee galte ji'a 3 beellamamtee jechuudha. Dheengadda dhufte gaafa kibxata gaafa roobii siitii iskaanii taate gaafa kamisaa wuxxeetiin hin ba'e umtuun jiru jedhan. Kaansarii umtuun jiru jedhan. Wanti tokko illee hin jiru. Waaw gooftaadhaaf galannaa ta'u. Ta'e ammayyuu kan gammane mataa gara tarkasaa walitti buutee gooftaa galateeffatu. Tajaajilaadhaaf osoo hin taane gooftaa Yesuus Kiristootiif kaansariin akka utaallooti. Waaqayyo dubbannaan waan daqiiqaan gunnetti gooftaan nama keessaa dha'uudha. Warra amantaan ba'aa baattanis gidduu kan jirtan har'a Waaqayyo si keessaa dha'u. Amanaa harka mirgaa lafaatti aameen jedha. Humni kaansarii maaxanii kana keessaa rukute humni isaa humna Yesuus Kiristoos. Dhiiga isa fannoo irratti dhangalee sanaan gooftaan keessaa rukute. Har'as warra amantaan dhibee maqaa qabuuf maqaa hin qabne sana har'as irraa gargara baasu. Akkamitti godha ture kanaan dura yeroo dhukkubsattan? Dhiigatu ganna nama. Okay. Danda'een taa'uu dugda kootiin wayi duubatti na daggafaniin taa'a malee carqiin kee wadhu carqiin narraan taa'u akka ibidda carqii keessa nagaale. Ishee. Carqiin nan kee wadhu bakka abidduu waan ta'een na keessaa boba'aa danda'een taa'u danda'een dhaabadhu. Waaqayyoon koo kun nama na qixxeessee lafa riyaan koo holte nan oole. Wow, thank you Jesus. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Hamma mirga isa dhukkubu jalqabee. Waggaa lama. Waggaa lama guutuu. Waggaa tokko muluu bakka iguma ganna namaa ture waggaa tokko qaxaroo dhafeen Addis Ababatti deddeebi'aa ture. Tuqur Ambassaatti. Ishee. Guyyaa 17 bakka gaafkaan 5 gaafkaan 7 tokko gaheen galaa uumaa furmaatan dhabee bakka. Ishee. Addanas dhufee Waaqayyoon koo furmaata naa kenna. Waaw gooftaa kanaaf galanna ta'u. Yesuus barbaraan gooftaa. Warra amanuuf kun dinqii guddaadha. Sababni isaa hojiin fayyisoo hojii harka Waaqayyooti waan ta'eef akka ilaalcha namaatti akka nama ilaalcha nama foonii tokkotti kaansariin dhibee guddaadha. Dhibeen immoo dhaloota baay'ee fixaa yeroodhas immoo carraa yaalamanii fayyuutiin illee doktoroonni ogeessonni fayyaas keessa jiran gaarii takka san gammadan 100% shakkiin qaba. Waaqayyoof garuu wanti hundumtuu salphaadha. Fayyitee dhuftee dhugaa baattiidhaan galataan dhaabattee Waaqayyoo kunoo fayyanii dhufanii galataan dhaabatan. Inni kana jedhe inni kana godhe maqaan isaa Waaqayyoodha. Inni immoo gatiin inni nurraa barbaadu yoo jiraate qarshii miti galata qofaa ililchaa foorichaa gooftaadhaaf galata dhiyeessaa.